Jijjiirraa amajjiitiin kilabni Antonio Semenyo mallatteessifachuu barbaadu paawundii miliyoona 65 qofa baasaa jedhame. Lammii Gaanaadha Antonio Semenyo mallatteessifachuuf ganna darbe kilaboonni akka Tottenham fi Manchester United barbaadaa turanis waliigaltee hanga bara 2030tti Bournemouth waliin isa tursiisuu mallatteesse. Akka gabaasa BBC fi Sky Sport yoo ta'e Semenyoon waliigaltee waggaa 5 Bournemouth waliin qabaatus jijjiirraa amajjii dhufuutiin torbee lamaan jalqabaa irratti kilabni paawundii miliyoona 65 kaffalu jiraannan taphaticha mallatteessifachuu danda'a. Kun ammoo ganna darbe yeroo waliigaltee dheeressu keeyyata waliigaltichaa keessatti caqafame yoo ta'u jijjiirraa taphattoota kanaan milkaa'uu baannanis ganna dhufu keeyyatichi hojiirra ni oola jedhameera. Jijjiirraan waqtii bonaa amajjii tokko banamuudhaan gurraandhala 2 goolabama. Bara darbe dorgommii hundumaan goolii 13 kan galche Antonio Semenyoon bara kana garee Andoni Iraayolatiif taphoota 11 goolii 6 galchee 3f haala mijeesseera. Gaanaan waancaa Afrikaatti waan hin darbineef kilaboonni hedduun isa barbaadaa jiru jedhameera. Sana keessaa Liverpool waancaa Afrikaatti Muhammad Salah dhabuudhaan Antonio Semenyo mallatteessifachuu barbaada. Manchester United fi Manchester Citynis kilaboota Antonio Semenyo barbaadanidha. Benjamin Sheshkoon miidhamaa jilba isa mudateen ji'a tokkoof tapharraa fagaachuu malaa jedhame. Taphataan isa fuulduraa Manchester United Benjamin Sheshkoon tapha Manchester United waliin goolii 2 qixabaan irratti jijjiiramee seenuun miidhame. Taphataan umrii 22 Sheshkoon miidhama jilba isa mudateen ji'a tokkoof tapharraa fagaachuu akka malu gabaafame. Kanaanis taphoota Manchester United, Everton, Crystal Palace, West Ham United, Wolves, Bournemouth fi Aston Villa waliin qabu sababa miidhama kanaan jala darba. Tapha torbeewwan ayyaana yookaan Boxing Day Manchester United Old Traffordtti Newcastle waliin qabuuf deebi'uu akka malu gabaafameera. Benjamin Sheshkoon erga paawundii miliyoona 74 RB Leipzig irraa Manchester United makamee taphoota 12 goolii 2 qofa galche. Muddee 21 waancaan Afrikaa yoo eegalu Manchester United taphattoota akka Brian Mbemo fi Amad Diallo dhabuun filannoo Ruben Amorim ni dhiphisa jedhamee eegama. Stadiyeemiin New Camp sanbata dhufu eegaluun Barcelonaaf tajaajila ni kennaa jedhame. Bara 2023 irraa eegaluudhaan haaromsarra kan jiru New Camp torbee lamaan dura gareen Barcelona achitti shaakala hojjeteera. Sanbata dhufu irraa eegalee garuu taphoota Barcelona dirree ofii irratti qabu keessummeessuuf heeyyama argateera. Kanaanis La Ligaan Spain taphni Barcelonaan Athletic Bilbao waliin qabu New Camptti taphatamaa jedhe. Tapha torbee sadaffaa Champions League Awurooppaa kilaba German Eintracht Frankfurt waliin qabuun istaadiyeemii kanatti simatanis jedhameera. Bara 2027 guutummaatti haaromsi isaa yeroo goolabamu namoota 100,000 fi 5,000 qabataaf kan eegamu istaadiyeemiin New Camp ammatti garuu deeggartoota muraasa qofatu dirreetti argamee daawwataa jedhameera. Barcelonaan waggoota 2 darban taphoota ofii dirree qabu Oloompikitti taphachaadha ture. Kilaba malee kan jiru Toomayaasuun waancaa addunyaatiin Jaappaaniif taphachuu akka danda'u himame. Taphataan duraanii Arsenal Toomayaasuun waggoota 2 darbaniif miidhamaan taphoota muraasa qofarratti taphate. Adoolessa darbe Arsenal waliin gargar erga ba'e kilaba maleedha jira. Ta'us leenjisaan garee biyyaalessaa Jarman Hajimi Moraasuun taphataa ganna 27 Toomayaasuun waancaa addunyaaf akka filatan himan. Ga'umsa qaamaa gaariirra jiraannan garee isaanii keessatti dabaluu akka danda'an kan himan leenjisichi ga'umsa gaarii isaa akka itti deebi'u abdii qabaachuudha dubbatan. Toomayaasuun bara 2021 Bologna irraa Arsenalitti erga dabalamee dorgommii hundumaan taphoota 84 taphateefii ture. Biyya isaa Jaappaaniif ammoo taphoota 42 yoo taphatu waancaa addunyaa 2022 biyyaafis taphatus waxabajjii bara darbe as garuu garee biyyaalessaa Jarmaniif taphatee hin beeku. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaatiin kaleessa Jarmanii fi Neezerlaand hirmaannaa dorgommichaa mirkaneeffatan. Har'a Spain, Belgium, Switzerland, Denmark fi Austriyaan tikkeettii gara Ameerikaa kaabaa isaan geessu kutachuuf carraa of harkaa qabu.
Abdurrahman Amin dabalata qaba. Zane and Kimmich Voltemada Ulalli wanca addunyaa 2026tiif qopheessitoota dorgommicha sadan dabalatee hanga yoonaatti biyyoonni 34 darbuu isaanii yoo baran 14 ammoo kana booda taphoota taphataniin adda bahu. Shaampiyooniin addunyaa 2014 Jarmanii fi Neezerlaandis kaleessa tikkeettii gara Ameerikaa kaabaa isaan geessu kutataniiru. Shaampiyooniin addunyaa yeroo afurii Jarmaniin Red Bull Areenaa deeggartoota 40 ol duratti Slovaakiyaa goolii 4-0 injifatte. Kubbaa harka 72 to'achuun kan taphatte Jarmaniin yeroo 22 taphattoonni biyyattii gara gooliitti yaalaniiru. 10 kallattii goolii kan eeggatan yoo ta'u 6 galchuun 4 ammoo cimina goolii eegaa Slovaakiyaatiin jalaa qolameera. Tapha kanaan taphataan duraanii Manchester City Leroy Sané goolii 2 galcheef Liverpooliif kan taphatu Florian Wirtz lamaanuu mijeesse kenneefi. Saaneen gooliin tokko akka galuufis haala yoo mijeessu Sergej Gnabrynis goolii tokko galchuun tokkoof haala mijeesse. Nick Voltimad Baakoo fi Hassan Odrago taphattoota biroo Jarmaniif goolii tokko galchaniidha. Hedduu keenyaaf wancaan addunyaa kuni kan jalqabaati kan jedhan leenjisaan garee biyyaalessaa Jarmanii Julian Nagelsmann anaaf kan jalqabaa ta'uun isaa miira addaa qaba. Kubbaa miilaa keessatti waltajjii maqaa guddaa qabudha. Waan addaa hojjechuuf yaalla jedhaniiru. Wancaa addunyaa lama irratti Jarmanii waliin kan hirmaatee dursaan taphattoota Jarmanii Joshua Kimmich hundumtuu har'a ergaa gammachuu waliif erguu danda'a. Osoo darbuu baannee madaanurra jiru maal akka ta'uu ni beeka. Wancaa addunyaa hirmaachuun taphataa kubbaa miilaatiif milkaa'ina guddaadha. Taphattoota keenyaan baga milkooftan jechuun barbaada jedhe. Neezerlaandis kan turte biyyatti Roobert Lewandowskiin durfamtu Poolaandii Maaltaa goolii 3-2 injifattus kallattiin darbuu hin dandeenye. Poolaandii ji'a bitootessaa keessa tapha mo'atanii darbuu taphachuun carraadhuma yaalti. Kaleessuma Kirooshaan goolii 3-2 Montenegroo injifachuun biyya osoo hin mo'amin gulaallii xumurte 5ffaa ta'uun galmoofte. Riippaabilikni Cheek goolii 6-0 Gibraaltar injifachuun sadarkaa 2ffaan xumuruun gulaallii mo'atanii darbuuf geesse. Gulaallii Awurooppaa kanaan ardichaa biyyoota 16 addunyaa irratti hirmaatan keessaa hanga yoonaatti biyyoonni 7 kallattiin hirmaannaa yoo mirkaneeffatan biyyoonni 5 hafan har'a iree isaanii ofii baruun biyyoonni hafan ammoo gulaallii mo'atanii darbuun carraa ofii baru. Har'a Speen, Turkiyyee, Beeljiyeem, Liechtenstein, Switzerland, Kosovo, Oostiriyaa, Bosniyaa, Herzegovina, Denmark, Scotland waliin kan taphatan ni eegama. A little clearance from the edge of the box and Marlon has still got work to do, but he's done it brilliantly. Just Lithuania and it's the Dutch. Wancaa seekafaa umrii 17 gadiitiin har'a taphoonni ramaddii marsaa lammaffaan ni taphatamu. Dorgommicha qopheessummaa Itiyoophiyaatiin Finfinnee fi Dirree Dhawaatti dorgomamaa jira. Ramaddii A irraa har'a guyyaa sa'aatii 7 eegaluudhaan gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaa umrii 17 gadii Sudaan Kibbaa waliin taphata. Gareen Itiyoophiyaadhaa tapha jalqabaatiin Ruwaandaa goolii 2-0dhaan injifate. Ramaddiidhuma A irraa har'uma istaadiyeemii Finfinneetti Soomaaliyaan Keeniyaa waliin taphatti. Taphoota ramaddii baatiin istaadiyeemii Dirree Dhawaatti taphatamaa jiruun har'a Sudaan, Yuugaandaa, Taanzaaniyaan, Jibuutii waliin taphatu. Dorgommii biyyoota baaf giddugaleessa Afrikaa kanaan biyyoonni sadarkaa tokkoffaatii hanga sadaffaan xumuran wancaa Afrikaa umrii 17 gadii bara 2026 irratti hirmaatu. Wancaa Afrikaa kan umrii 17 gadiitiin Itiyoophiyaan injifannoo lammaffaa galmeessiteetiin jirti. Gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaa kan umrii 17 gadii jeedala diimtuu maqaa masoon ittiin beekamu Benjaamin Ziimariin leenjuu kun injifannoon isaan galmeessaatiin jiran jaalattoota kubbaa miilaa Itiyoophiyaa kan qoma ol qabachiisedha jechuun ni danda'ama. Garichi taphoota lamaan darban walitti aansee injifachuu isaati. Wancaa Afrikaa kan umrii 17 gadii kan biyyoota zoonii seekaafaa jechuudha. Taphoonni ramaddii tokko as magaalaa Dirree Dhawaatti kuwwan immoo magaalaa Finfinneetti kan isaan dorgomaatiin jiran. Itiyoophiyaan tapha ramaddii ishee kan magaalaa Finfinneetti morkachaatiin jirtu istaadiyeemii Abbabaa Biqilaatti har'a Sudaan Kibbaa wajjin kan taphatte Itiyoophiyaan gareen umrii 17 gadi Benjaamin Ziimariin leenjuu kun taphicha goolii 4-1 Sudaan Kibbaa mo'atanii gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaa jeedala diimtuu kan sardiida diimtuu jenneetiin kan yaamuu dandeenyu. Gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaati taphaadhaatiin taphataan Daawit Kaasaa gooliiwwan 3 galchuun haatirikii hojjeteetiin jira.
tapha Rwanda goolii 2-0dhaan injifatan irratti illee taphataan kun goolii tokko galchuun isaanii yaadatama. Daawit Kaasee keessattuu daqiiqaawwan jalqabaa irratti Itoophiyaan gareen umurii 17 gadi kun haalli olaantummaatti fudhatee goolii galchee deeggartoota direetti argaman illee sochii taphaa hawwataa mul'isaatiin ture adda jenneetiin kan kaasuu dandeenyudha. Daawit Kaasaa gooliiwwan 3 galchuun haatirikii hojjate garee biyyaalessa Itoophiyaa kan umurii 17 gadii fi akkasuma Ennio Marqos goolii tokko Itoophiyaa fi dabaleetiin jira. Itoophiyaan tapha jalqabaa akkuma dura kaasaatiin ture Rwanda goolii 2-0dhaan kan mo'atte gareen Benjamin Zimmer qabatanii abdii garee biyyaalessa Itoophiyaati jenneetiin kaasuu dandeenya. Biyyattiin waancaa Afrikaa bara 2029 ofii qopheessuudha kan ishee yaaddee taphattoota garee sanaaf galtee ta'an keessaa hedduun isaanii garee umurii 17 gadii kana keessatti hammatamaniitiin jiru. Falaasamni leensichi dirree keessatti ittiin leenjisan akkasuma immoo taphattoota qorqalbiidhaan qopheessaatiin jiran injifannoo isaan galmeessaatiin jiranii fi akka galtee ta'edha kan ka'aatiin jiru. Itoophiyaan amma ramaddii kana qabxii 6 walitti qabachuudhaan kan isheen dursaatiin jirtu jimaata dhufu sa'aatii 10 irraa eegaluun achuma istaadiyeem Biqilaa magaalaa Finfinneetti argamutti garee biyyaalessa Somaaliyaa wajjin kan isaan morkatanii. Kanas ta'ee san garuu har'a Itoophiyaan garee Sudaan kibbaa goolii 4-1 kan mo'atte. Daawit Kaasaa gooliiwwan 3 galchuun haatirikii kan itti hojjate akkasuma Ennio Marqos goolii tokko kan dabalee fi Itoophiyaan taphoota 2 tapha jalqabaa Rwanda tapha har'a immoo Sudaan kibbaa itti mo'atteedha. Tapha itti aanu tapha sadaffaa waancaa Afrikaa umurii 17 gadii kanaan jimaata dhufu Somaaliyaa wajjin kan morkattuudha kan ta'u. Taphoota biroo har'a magaalaa Finfinneetti taphatamaatiin jiranii hin xumuramne. Taphoonni kunneen Keeniyaan Somaaliyaa wajjin akkasuma Ugandaan Sudaan wajjin kan morkachaatiin jiranii magaalaa Direedawaatti istaadiyeem intarnaashinaala Direedawaatti immoo Tanzaaniyaan Jibuutii wajjin morkachaatiin jiru. Waancaa Afrikaa umurii 17 gadii kan biyyoota zoonii Seekaafaa Itoophiyaan qopheessaatiin jirtu kanaanii qabxiiwwan taphoota kanneenii odeeffannoo keenya galgalaa keessatti qabadheetiin deebi'a. Liigii olaanaan Oromiyaa ramaddiin baan sadaasa 28 Dambidoolotti akkasuma immoo ramaddiin magaalaa Roobetti muddee 5 akka eegalu murtaa'eetiin jira. Liigiin olaanaa Oromiyaa kan bara 2018 sadaasa 21 eegala jedhameetiin ture. Haa ta'utii garuu sababa qophii kilaboota boodatti harkifateeni Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa sagantaawwan kanneen sirreesseetiin jira. Kanaanis taphoonni ramaddii baa magaalaa Dambidoolotti gaafa sadaasa 28 ramaddiin ammoo muddee 5 magaalaa Roobetti akka eegalan fooyya'insa sagantaa kana keessatti Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa ibsi toora marsariitii hawaasummaa isaati irratti maxxanse kan agarsiisu. CBE Premier League Itoophiyaa torbee jaffaan kamisa dhufurraa eegaluun kan taphatamu marsaan jalqabaa kilaboota 10 magaalaa Finfinneetti kilaboota 10 ammoo magaalaa Hawaasaatti walii morkachiisaa turuunsaa ni yaadatama. OBN Oromiyaa Broadcasting Network tamsaasa kallattiitiin kan inni isin biraan gaatiin ture. Marsaa kana kilaboonni istaadiyeemii wal jijjiiru. Kilaboonni magaalaa Finfinnee turan gara Hawaasaa, kilaboonni Hawaasaa turan ammoo magaalaa Finfinneetti kan walii morkatanidha kan ta'u. Taphoota torbee jaffaa hanga 9ffaa jiraniini taphoota torbee jaffaa liigichaa kamisa eegalaniin magaalaa Finfinneetti morkiiwwan turan keessaa kilaboota magaalaa Hawaasaatti turanidha. Amma magaalaa Finfinneetti kan morkatanii dursan liigichaa Bunni Sidaamaa Maqalee Sabaa Indartaa wajjin gaafa kamisaa Finfinneetti kan morkatu. Sagantaa taphni torbee jaffaa liigichaa ittiin eegaluun Hawaasaatti tapha torbee jaffaa liigichaa ittiin eegaluun darbii naannoo Oromiyaa keessummeessaa kilabiin Adaamaa Guchiiwwan Nageellee Arsii wajjin kan isaa morkatanii. Sagantaan taphoota torbee jaffaa liigichaa jimaata hanga sanbataa itti fuudhaan kan taphatamanii. Sagantaan taphoota kanneenii maal fakkaata kan jedhu magaalaa Finfinneetti morkiiwwan jiraniin Hawaasan Walwaaloo Yuunivarsiitii Walwaaloo Addigiraat jechuudha. Baankiin Daldala Itoophiyaa kanniisota Xoonaa Walaayittaa Diichaa wajjin Machaal Midira Gannat Shiree wajjin Faasiil Direedawaa wajjin morkatu. Magaalaa Hawaasaatti Bunni Itoophiyaa Madiina Itoophiyaa wajjin Qaddas Goorgis Hadiyaa Hosaanaa Shaggar Arbaa Minch Bahar Daar Itiyoo Elektrik wajjin akka taphatan waldaan aksiyoona liigichaa baasee sagantaan waldaan aksiyoona liigichaa baasee ni agarsiisa. Amma liigicha CBE Premier League Itoophiyaa kana Buna Sidaamaati qabxii 12 walitti qabachuudhaan kan dursaatiin jiru. Garaagarummaa gooliitiin Qaddas Goorgis kan isaan caalanii. Qaddas Goorgisis qabxii 12 qaba. Sadarkaa lammaffaarra taa'eetiin jira. Machaal Itiyoo Elektirikii fi Faasiil sadarkaa sadaffaa hanga 5ffaa jiru qabxii 11 wal duraa duubaan qabataniitiin jiru. Premier League dubartoota Itoophiyaatti taphoota torbee torbaffaatiirraa qaqqabeetiin jira. Boru taphoonni torbee torbaffaa liigichaa itti fudhanni taphatamuu. Taphoota boru Premier League dubartoota Itoophiyaa kanaan taphatamaniin Machaal kutaa magaalaa Boolee Direedawaan Buna Sidaamaa wajjin morkatu. Gaafa kamisaa shaampiyoonii liigichaa Baankiin Daldala Itoophiyaa Adaamaa Bahar Daar Buna Yirgaa Caffee wajjin Shaggar Itiyoo Elektrik wajjin taphata. Jimaata Hawaasaan kutaa magaalaa Lidataa bulchiinsi magaalaa Finfinnee Arbaa Minch wajjin kan morkatanii. Premier League dubartoota Itoophiyaa kan hanga ammaatti Itiyoo Elektrik
taphoota 6 taphatee 6 injifachuun qabxii 18 dursu irratti kan argamu Machaal qabxii 13 baankiin daldala Itoophiyaa qabxii 12 Shaggar kilaba haaraa liigichaatti guddateedha qabxii 12 Hawaasan qabxii 12 akkasuma sadarkaa sadaffaa hanga shanaffaa jiru qabataniitiin jiru Electric liigicha dursaatiin jira Machaal itti aanaa akkasuma baankii Shaggar Hawaasan sadarkaa sadaffaadha hanga shanaffaa irratti kan argamanii Adaamaan qabxii 7 sadarkaa 7ffaa Premier League dubartoota Itoophiyaa kanarraa taa'eetiin jira 83-30 irratti hedduun keessan yaada keessan kan isin nuuf katabaatiin jirtan dhaggeeffattoonni keenya yaada keessan nuuf katabdan nu bareessan deebiseetinan qilleensarra oolcha maqaan koo Boonaan jedhama jechuun dhaggeeffataan keenya yaada isaan nu biraan gahee jira barsiisaa Daani'el Waaqtolaa Liban Cuqqalaarraa Ziriirsa Liverpoolii walqabatee wanti jiru walqabatee maaltu jira jijjiirraa dhufuun Semenyo fi Mark Gueye mallatteessifachuu qaba jedha Sultaan Kadir Baddallee irraa waa'ee Zagnars maaltu jira nuun jedhee odeeffannoo keessatti qabadheetiin jira Muddin Shaafii akkasuma Bunnoo Baddallee irraa qophiin ispoortii keenya gaarii ta'uu nutti himee dhaggeeffataan keenya Saaladdiin Jabalin jedhama jechuun Jimma Oomoo Naaddaarraa waa'ee Noorimaa Dookee nuun jedhee miidhamarraa bayyanateetiin jira taphataan kun Magarsaa Mooyisaa Iluu Abbaa Booraarraa Dominic Sobazlaayee kilaba guddaa Manchester City keessa bareedaa achi dhaquu qaba yaada jedhu katabeetiin jira Xayyibuu Abaadir akkasuma dhaggeeffattoota nuuf kataban keessaa dhaggeeffataan keenya Amaan Iddoosaa jedhama jechuun waa'ee Arsenaal maaltu jira jechuun nuuf barreesse kanaan ala dhaggeeffataan keenya yaada isaa nu barreesse akkam jirtu jechuun Muftii Naasir Bunnoo Baddalleetirraa waa'een taphattoota Arsenaal haaran maaltu jira nuun jedha Amzaa Taajuu Jimmaa Oomoo Naaddaatirraa innis yaada isaa nu barreesse dhaggeeffattoonni keenya hedduudha barataa Obsaa Taarraqeen jedhama waa'ee Arsenaal jedha barataa Leelloo Hassanoo Harargeerraa biyyi keenya akaadaamii hin qabdu yaada nu barreesseetiin jira kubbaa miilatiin akka fuulduratti barbaadudha kan inni nu barreesse Ibsa Muhammad Abdul Karim Harargee lixaa burqaa diimtuutirraa yaada isaa nu biraan gahee qophiin keessan baay'ee barsiisaadha nuun jedhee dhaggeeffataan keenya biroo Meentaa Sultaan Sultaan Hussein Boruu deeggaraa Arsenaalii yaada nu barreesseetiin jira Mudassir Sultaan Bunnoo Baddalleetirraa innis yaada isaa kan nu barreesse Ibsaa Muhammad Abdul Karim Harargee lixaa irraa yaada dhaggeeffattoota nu barreessan keessaa Awwaloo Shaafii Jimmaa Deeddoorraa nu hordofaa nu caqasaa jiraachuu isaa nutti himeetiin jira Fediluu Kabbadaa Bunnoo Baddalleetirraa Muktaar Raayyaa akkasuma hedduu dhaggeeffattoota nu barreessan keessaa hedduun keessan yaada keessan kan isin nu biraan ga'aatiin jirtan guddaa galatoomai ammas yaada keessanii nuuf barreessitan deebisee jidduudhaan qilleensarraan oolchaa yaa ta'uti odeeffannoowwan harka koo jiran yaa itti fufuuti biyyoonni Awurooppaa har'a hirmaannaa waancaa addunyaa 2026 mirkaneeffatu biyyoonni Awurooppaa hafan shanii Awurooppaan biyyoota 16 waancaa addunyaa bara 2026 irratti kan isheen qooda fudhattu biyyoonni 12 kallattiidhaan ramaddii isaanii irraa tokkoffaadhaan darbanii hirmaannaa waancaa addunyaa bara 2026 kana kan argatanii biyyoonni afur ammoo biyyoota play-offiif gaan biyyoota sadarkaa fooyyeedhaan xumuran 12 waliin morkatanitti biyyoonni afur hirmaannaa waancaa addunyaa bara 2026 argatan dabalamanii biyyoonni Awurooppaa 16 guutuu jechuudha hanga ammaatti biyyoonni 7 hirmaannaa waancaa addunyaa bara 2026 USA Mexico fi Kanadaan waloon qopheessaniif darbuu mirkaneeffataniitiin jiru biyyoonni tikkeettii seensa waancaa addunyaa argatan ardii Awurooppaatirraa England France Portugal Croatia Germany Netherlands fi Norway ta'uun ni yaadatama biyyoota har'a carraa darbuu qaban keessaa shaampiyooniin addunyaa bara 2010 Spain Switzerland Belgium Austria Denmark fi Scotland hiree isaanii har'a ijibbaata falmachuudhaan kallattiidhaan dorgommichaaf darbuu fi darbuu baachuu isaanii kan isaan adda baafatanii taphoota gulaallii waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaa har'a taphataman keessaa ramaddii idhan Siiviyaatti morkiin Speen fi Turkii waliin morkachiisu taphoota har'a si'oominaan eeggaman keessaa ramaddii kana Speen shaampiyooniin addunyaa bara 2010 akkasuma shaampiyooniin Awurooppaa gareen Luis de la Fuente qabxii 15 walitti qabachuudhaan ramaddicha dursaatiin jira goolii 19 qaba goolii qulqulluu 19 Turkiin qabxii 12 fi goolii 5 kan isheen qabdu carraan Turkiin hirmaannaa waancaa addunyaa kallattiin argachuu dhiphaadha garaagarummaa goolii 8 oliitiin dirqama Speen injifachuu qabdi hirmaannaa waancaa addunyaa bara 2026 kallattiidhaan argachuudhaaf yaa ta'uti garuu qabxiin isaan galmeessan play-offiif kan isaan geessu waan ta'eef taphaadhaa tirraa qabxii argachuudhaaf injifannoodhaan deemuudhaaf kan isaan morkatanii kanas ta'e san garuu Speen carraa darbuu biyya qabdudha miila tokko gara waancaa addunyaatitti seensifatteetiin jirti jechuun ni danda'ama biyyattiin ramaddii jaadhaan har'a leejitti morkiin Beeljiyeemii fi
Liechtenstein walitti fiduun eegama akkasuma Cardiffittiin Wales Macedonia kaabaa keessummeessu ramaddii kanas biyyoonni argaman garaagarummaa qabxii dhibbaati jidduu isaanii kan jiru Belgium qabxii 15 ramaddii kana kan dursaatiin jirtu Macedonia kaabaa fi akkasuma Wales qabxii 13 kan isaan qabani Belgiumis biyya carraa darbuu qabdudha yaa ta'uti garuu taphaadhaatiin dirqama Liechtenstein injifachuu qabdi waan ta'eef taphaadhaatirraa dokuunfaanti garee biyyaalessa isaaniitiif gumaachisaan taasisan kan eeggamudha ramaddii caadhaan Hampden Parkettiin Scotland fi Denmark morkii walitti fiduun eeggama taphoonni kunneen hundi isaaniitu halkan sa'aatii 4:45 irraa eegaluun kan taphatamanii ramaddii kana Denmark qabxii 11 kan dursitu Scotland ammoo qabxii 10 kan isheen qabdu kanaafuu Denmark hirmaannaa waancaa addunyaa kallattiidhaan argachuudhaaf taphaadhaa kana injifachuun dirqama itti ta'a yaa ta'uti garuu Scotland dirree ofiitirratti kan isheen morkatti taphaadhaa kana kan isheen injifattu yoo ta'e Scotland sadarkaa tokkoffaadhaan kan darbatudha kan ta'u Denmark ammoo play offiidhaaf carraa ga'uuti kan isheen qabdu kanas ta'e garuu taphoota har'aa kan gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaatiin eeggaman keessa ramaddii haadhaan Austriyaan Bosnia Herzegovina wajjin kan morkattu ramaddii kanaayi ramaddii kana Austriyaan qabxii 18 yoo dursitu Bosniyaan qabxii 16 kan qabdu biyyoonni kunneen lamaan garaagarummaa qabxii lamaatiin kan isaan wal caalanii kanaafuu Bosniyaan tapha har'aas irraa direedhaan ala imaltee qabxii 3 argatti jedhanii eeguun ulfaataa ta'us dirqama carraan ramaddichaa irraa kallattiidhaan darbuuf qaban Austriyaa injifachuudha Austriyaan ammoo dirree ishee irratti injifannoo ishee eegsifachuu qixa baanallee ramaddii kana keessaa darbuu dandeessi kallattiidhaani kanas ta'e san garuu biyyoonni Awurooppaa shan hirmaannaa waancaa addunyaa bara 2026 argatan adda ba'uudhaan biyyoonni 12 kallattiidhaan hirmaannaa waancaa addunyaa argatan ardii Awurooppaatirraa ifattiin kan mirkanaa'anidha kan ta'u taphoota michoomaatiin Jaapaan yoo injifattu Gaanaan mo'amteetiin jirti boqonnaa taphoota intarnaashinaala kanaan biyyoonni hedduun taphoota michoomaa taasisuu irratti kan isaan argamanii taphachaatiin turanii har'as taphoota turan keessaa Kooriyaan kibbaa dirree ofiitirratti Gaanaa kan isaan keessummeessanii Black Star kan keessummeessite Kooriyaan kibbaa taphicha goolii 1-0dhaan mo'ateetiin jirti Lee Tae-soik goolii injifannoo Kooriyaa kibbaa galcheetiin jira gama Kooriyaa kibbaatiin tapha har'aa kanaan Son Heung-min Kim Min-jae akkasuma Lee King-in taphataniitiin jiru gareen Oto Odoo waancaa addunyaa bara 2026 kanaaf hirmaannaa isaa mirkaneeffateetiin jira ta'uti garuu waancaa Afrikaa bara 2025tiif hin dabarre Black Star Gaananii ta'uti tapha michooma har'a Kooriyaa kibbaa waliin morkatan goolii 1-0dhaan kan isaan mo'amanii har'uma Tookiyootiin Jaapaan Booliiviyaa kan isheen keessummeessite taphicha goolii 3-0dhaan mo'atte garee biyyaalessa Jaapaanii fi gooliiwwan injifannoo Daachi Kamada Shutu Machino akkasuma Keeto Nakamuraan gooliiwwan injifannoo galchaniitiin jiru gareen Hajime Moriyaasuutiin leenji'u Jaapaan hirmaannaa waancaa addunyaa bara 2026 illee mirkaneeffachuun isaanii yaadatamaa taphoota michoomaatiinis ga'umsa irratti argaman kan madaalaatiin jirani taphoota michoomaa biroo har'aa taphatamaniin morkii biyyoota Afrikaa walitti fiduun Senegaal Kenya Angola Zambia Uganda Morocco Tunisia Brazil wajjinis morkiin taasistuun eeggamaa Cote d'Ivoire Oman wajjin Algeria Saudi Arabia wajjin Chile Peru wajjin kan isaan morkatan kabajamtu